jalqaba start batanii isa kana kilik gootanii erga kilik gootanii immoo exit kan kanarra deemtanii barbaadattanii kilik gootanii ni banaa new kan kilik gootanii bakka duwwaa kana karsarii irra jirtu kana kilik gootanii akka kana isin dhufa jechaadha. Guca qabxii irra kaa'achuu dandeenya sun guca isin qopheeffannaa guca yoon qopheessu haalatti qopheessu nafaana bu'aatii ilaalaa. Nama muraasaaf hin dalagaa haala kanaanii guca yoo kaa'u akkana select gootanii booda bakka kan dhuftaniiti xiyya sana tuqxanii all borders kan kilik gootanii akkana select isin godha. Erga select godheen booda kana keessaa select gootaniiti marge in the center jettanii kanas marge in the center maqaa kaa'annaa waan ta'eef iddoo kana immoo gosa barnootaa kaa'anna marge in the center jennaan. Asitti immoo ida'amaaf marge in the center iddoo kanatti immoo average kana immoo sadarkaadhaaf kaa'annaa jennu. Bakka kana maqaa barreessuuf hin xiqqaata waan ta'eef adda harkifnee guddifannaa akka kana qabneeti adda yoo harkifne iddoo ispeesii nu bal'isaa. Ini akan bal'isee amma gosa barnoota tartiiba lakkoofsaati iddoon kun tartiiba lakkoofsaa maqaa guutuu gosa barnootaa ida'ama average sadarkaa yoo jenne asitti gosa barnootaa fakkeenyaaf afaan Oromoo English herrega biology chemistry ajennu gosoota barnootaa fakkeenyaaf fudhanne isin keessan kaa'attan lakkoofsa tokko nama maqaan Abdii Jamaal jedhamu yoo ta'e afaan Oromoo 56 kan inni fide jechaadha. Ingiliffa 55 herreega 80 biology 45 chemistry 69 haa jennu lakkoofsa lama nama maqaan isaa Baayisaa Tolaa jedhamu haa jennu afaan Oromoo 80 Ingiliffa 71 herreega 64 biology 78 chemistry 80 fidaaleen lakkoofsa sadii Baayisaa lakkoofsa sadii Caalii Tolchaa haa jennu afaan Oromoo 99 Ingiliffa 82 herreega 91 biology 90 chemistry 70 haa jennu lakkoofsa afur maqaan isaa Dabalee Taaddasaa jedhamu yoo ta'e afaan Oromoo 45 Ingiliffa 80 herreega 61 biology 53 chemistry 73 haa jennu lakkoofsa 5 Zabiidar
Qaasim haa jennu. Afaan Oromoo 66, Ingiliffa 84, herreega 90, baayoloojii 99, keemistirii 79 haa jennu. Nama shaniif kaayaan isin immoo kasarraa fi baay'ina barataa keessan hundoftanii kaa'uu fi dandeettanii an saampiiliidhaaf fakkeenyaaf isinii fudhadhe jechaadha. Amma mee ida'amaa hojjennu iddoo kana kilik gootanii jechaadha. Ida'ama jala isa jiru kanarra. Erga kilik gootanii booda f of x iddoo kanatti hidhaniiti sam kan kana filattanii okay jettanii haala kana yoo inni isin dhufe Abdii Jamaal kan nama lakkoofsa tokkorra jiru kana gosa barnootaa isaa hunda select gootanii okay jettanii ida'ama isinii fidee erga dhufe booda immoo mallattoo tana ida'uu tana yoo inni isin dhufe kan arra fidattan ida'uun tun yoo isin dhufe guddaa yoo isin ta'u ida'uun kun amma kun guddatee dhufe ida'uu xiqqoo gurraattii tana yoo isin dhufe isii tana asir fiddaniiti haga dhumaa haga baay'ina barataa keessaniitti gad harkiftan. Ida'ama isaanii hunda isaanii hojjete average hojjechuuf select iddoo kana gootanii f of x jettanii average kan kana fudhattanii okay jettanii ammas nama lakkoofsa tokkorra jiru kana gosa barnootaa isaa hunda select godhattanii ida'ama malee jechaadha. Akkana select godhattanii kaatanii okay jettanii erga okay jettanii booda immoo ammallee mallattoo ida'uu guddaa kanarraa xiqqeetti gurraattiin tana fiddaniiti aganni isin dhufu xiyya bakka kana seensisanii gad harkistanii. Gaafa gad harkistan average hunda isaatu isin hojjete jechaadha. Sadarkaa jechuun raankiidha. Raankii kana gaafa hojjettan iddoo kan select erga godhattanii f of x jettanii. F of x jettaniiti raank ta'uu tana filattan. Yoo as jiraachuu baate bakka kanarraa balleessaniiti raank jettaniiti barreessan. Raank jettanii barreessaniiti go jettanii. Achi booda raankii isin dhufti kana fudhattanii okay jettanii. Erga okay jettanii booda average jalqabaa kilik gootan. Average jalqabaa erga kilik gootanii booda iddoo kanatti e fi lakkoofsa 3 gidduutti shift fi lakkoofsa 4 qabdanii mallattoo doolaaraa kana barreessitan. Erga barreessanii booda kanatti ceetanii kattaan irra ceetanii average jalqabaa kana tuuyitan ammas gad harkiftan hunda isaatu amma haga dhumaa erga gad harkiftanii booda e fi lakkoofsa 3 gidduu ammallee lakkoofsa doolaaraa barreessitanii iddoo kanatti immoo fi 7 gidduutti mallattoo doolaaraa kana shiiftii lakkoofsa qabdan. Iddoo kanatti iddoo gora dhiifama mallattoon doolaaraa kun jalqabarra aantii jechaadha. Iddoo kana jalqabarra aantii iddoo kan inni jidduu aantii achi booda kana kilik gootanii okay jettanii amma akka kanatti isin erga dhufee booda immoo mallattoo iddoo kana fidattan bakka kana. Bakka kana erga fiddanii booda gadi qabdanii akkanatti harkistan isin dhufee jira jechaadha. Haala kanaan sadarkaas averages ida'amas hojjechuu dandeenya.